بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii wagana aftaatan isni akkoti alhamdulillah viidiyoo gabaabduu tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo gabaabduu kana keessaa akka itti fayyadamuu taatanuu abdii isinirraa qabaa. Itti fayyadamteen illee faayidaa isaa akka irraa argattan illee akka koomentiidhaan na beeksistan illee kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Yaani ofii kootii itti fayyadamaa ta'eera waan ta'eef akka isin irraa fayyadamtan illee barbaade waan ta'eef akkuma suuraa irratti argaa jirtan nuti isinii fide. Innis maal inni shunkurtiidhaaf ruuzaa jalqaba irratti shunkurtii qopheeffannaa. Baada shunkurtii qopheeffannee shunkurtii fi ruuza walitti ni qopheeffannaa. Shunkurtii fi ruuza baada qopheeffannee jalqaba irratti shunkurtii quncisnee kattafnaa. Akkuma argaa jirtan kanatti yeroo shunkurtii kattafnee akkuma argaa jirtan shunkurtii gara tokko kaa'annee distii itti danfisnu dhiyeeffannaa. Distii itti danfisnu yeroo dhiyeeffannee ruuza maankaa ittiin shorbaan dhugamu jechuudha. Maankaa nyaata maankaa ittiin waa kaasan osoo hin taane maankaa ittiin nyaatan san maankaa sadii itti godhannaa. Akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Maankaa sana argaa jirtan kana sadansaa itti godhannaa. Distiitti erga sadansaa godhannee kaanee shunkurtii itti naqnaa. Achiin bishaan immoo bishaan burcuqqoo lamaaf walakkaa itti naqee isa akkasuma itti naqaa. Ini danfisnaa yaani danfee baay'isee jechuudha. Danfuu isa calluma danfira jedhamee irraa fuudhamu osoo hin taane akkuma argaa jirtan kanatti sirriitti erganii danfee akkanatti aan kan danfisee daqiiqaa 15dha. Yaani ibidda gadi qabee ibidda otoo hin qabne daqiiqaa 15f akka inni danfu godhe. Daqiiqaa 15 booda ibidda jalaan dhaamsee ninqeensee maaxxaaraadhaan yookiin immoo isa jara arabaa saffaayaa jedhan sana yookaan immoo isa biyyattii shaayiidhaan qixal shaayii irraa baasuudhaaf shaayiidhaan shaayii yeroo danfisnu axxaaraanu sanii ni axxaaraana. Yeroo maxxaraadhaan axxaaraanu bishaan gar tokkotti ni ba'a. Ruuzaa fi shunkurtiinis gar tokkotti ba'a. Danfuusaa gisee ilaaltanuu ruuzni kunii fi bishaan ruuzaa kunii fi shunkurtiin bifa isaa jijjiirrachuu ilaaltu sirriitti. Shunkurtiin bifa isaa jijjiirrateera ta'ee ni qeensitu. Yeroo qeensitanii kaatan bishaan isaas akkuma argaa jirtan kanatti jalaasinii bahaa. Bishaan isaa kana yoo ishee shittoon keessaa dhumte kan akka bakaakaatti itti fayyadaman shittoon keessaa dhumte yoo ishee qabaattan isiitti naqxanii isiidhaan mataa keessanitti raccaatu. Qajjiisa mataatii hanga jilda keessanii jechuudha. Hanga jismii mataa keessanitti gogaa mataa keessanitti ni raccaatu. Yoo isan qabaanne illee harka keessaniinis itti gochuu hin dandeessu. Rakkoo hin qabu inni qopheeffatanii jiran jechuudha. Harka keessaniinis ta'u mataa keessan hundaan waliin geessu hanga jismii mataa keessaniitiin jechuudha. Amma jildaa isaatti akkasitti wallaahi laazimitti fayyadamee waan jiruuf baay'ee tokko gaariidha isiniin jedha. Har'a fayyadamtanii akka abbaa bu'aa taatanuu kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Akkaataan itti fayyadamaa immoo yaani akka fakkeenyaatti shunkurtiin bifa hedduudhaan ni hojjetama. Inshaallah gara fuulduraatti hojjedhe kan isin agarsiisu ta'a. Inni kun garuu danfeera yaani shunkurtiin ni xiraa'a yeroo mataatti dibattu shunkurtii qofittiin jechuudha. Sa'aatii miti guyyaa miti sa'aatii muraasaaf yeroo si teessisu amma teessitti intanaa jedha. Si hobbaqas hin xiraasii jechuudha. Inni kun immoo hin xiraa'u danfeera waan ta'eef xiraasaa ruuzaa wajjin ruuza keessa badeera jechuudha xiraansaa. Kanaaf guyyaa lama si ofirra teessistee akka fakkeenyaatti guyyaa raayii kanatti dibattu har'a dibattee boru si warratti dabaltee dibatte rakkoo hin qabu jechuudha. Mataa kee akkuma miiccattutti akka fakkeenyaatti yoo guyyaa lamatti kan miiccattu taates yoo guyyaadhaan kan miiccattu taates akkuma miiccattutti ittiin miiccattaa jechuudha. Baarakallaa ofiiki. Akka itti guyyaan itti fayyadamaa immoo torban keessa guyyaadhaan torban tokko ni fayyadamtaa. Torban isa lammaffaatti immoo torban keessa guyyaa sadii fayyadamtaa. Torban isa sadaffaatti immoo torban keessa guyyaa lama fayyadamtaa. Torban isa afuraffaatti torban keessa tokkittii ni fayyadamta. Guyyaa tokkitti jechuudha. Sana booda ji'a guuttetta jechuudha. Torbeen afur maashaallah tabaarakallaa ji'atti
firii guddaa argattaa jechuudha. Baarakallaahu fi jazaakallaahu khairan akka irraa fayyadamtu abdii sirraa qaba. Akkasuma immoo itti fayyadamtee bu'aa argattee sanillee akkan viidiyoo kana fakkaatu hojjedhuuf akka komentii jalatti na beeksistu kabajaaf jaallaan si gaafadha. Obboleettii kabajamtuuf jaalatamtu. warri chaayinaalii kiyya faarawaa taatan akka sabiskiraayibii gochuudhaan maatii naaf taatan kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Akkasuma warri duraan illee maatii kiyya taatan laayikii gochuudhaan akka ummatoota biroo biraan naaf geessan kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Viidiyoo kiyyaas ittiin gabaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.